video. Mudannoo har'an mudate dhaga'uu warri barbaadanii hanga dhumaatti waliin turaatiin jecha dursa garuu nagaan waaqayyoo nagaan isinii baay'ee hunduma keessanii jira jirtu baga guyyaa kana keessanii nullee baay'ee gammanne jirratudha. Fayyaan kun akkasitti bareedee qoysi mucaan sayii heeruma geessa jirti warri fuuu barbaadanii keessaan baay'ee natti bareedeera suma ogumaa isiniin jedha fataa jennee birraa jechuun barbaada. Kanaafuu jirraanii har'a wanta nu mudate shaamaa nu qabsiisuudhaan fotee nu amma yaadannoo qabsiifannee isinii jechuu barbaadna. Kakuu ji'a jaafaashii kabajuufi akka jennee kaleessa isinii waraabaa ture viidiyoon torbee darbe dhageessaniitu garuu mo'achuudha uummata hamma sana viidiyoo kan biraatiin isa ilaaltan jechuudha. Video sana keessatti namoota baay'ee jira ture keekiin nyaatamee wanti hundumtuu godhame shaamaan garuu hin qabsiifamne mudannoo keenya guyyaa dhaabbachuudha. Kakunillee keekiin muftee akkuma argaatan keekiin illee walakkaan isaa nyaatameera garuu shaamaan hin qabsiifamne. Nun immoo alaab bishaanii qobaatti maaliif shaamaa qabsiisnee fi happy birthday hin jennu. Happy birthday, Kaku. Happy birthday, Kaku. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Kaku. Happy birthday, Kaku. Kenapa senyum Jenera bakka kanafi jajan itu jajan namun dan juga jajatate gaafa waggaa immoo manas bal'aatti galla abdiidhaan dubbanna jechuudha. Amma oomishu mul'achuu baate kiristaanni abdiidhaan jiraata waan ta'eef abdiidhaan mana guddaatti galla qophii addaa bishaanii yeroo sana garuu abbaa manaa ishee faana ufti ulfaxinnoo shiba yookaan ulfajji yoo xiqqaate ulfajji'a lamaafa jafuri anak barrisuma lamaaf kudhafuri bara kooti bakka anak bara haaraadha jireenya haaraan jiraadha abbaa manaa gaarii isaa abbaa manaa mana qabu kan akka fayyoosan abbaa manaa ishee faana dhufti yeroo sana ture akka irra qobaa ishee raasamaaf utuu hin taane garaattis baattee abbaa manaa ishee faana dhufti yeroo kakuu waggaa tokko kabajattu isinis baay'ee keessan biyya galtanii warri heerumtan jirtu akkasumas warri maatii isaaniitti galan jirtu bakka jijjiirama deema waan ta'eef guyyaa guyyaatti waan hundumtuu ni jijjiirama waan ta'eef happy birthday hin ga'u jira maaliif faama kunuunsa na haala kanaan jechuudha. Hawwii fi jaalala isinii qabnu asumaan isinii dabarsuu barbaadna jechuudha. Hawwii nuti isinii qabnu agartanii mucaafayyoo ji'a ja'an kanaa jechuudha. Akkasii warri jaalallee keessan yaaddan jaalallee keessanitti galtan abbaa manaa warri qabdan abbaa manaa keessanitti warri akka galtan ijoollee warri qabdan ijoollee keessanitti akka galtanidha. Hawwii kan isinii qabnu nagaa immoo akkasii baay'atu kunis hawwii keenyadha. Itti aansuudhaani keekii kanaa ka'eeni liishaan muraa jechuudha. Namni baay'een nyaatee dhugaa oolee dhugaa waaqaa liishaaneen qobaatti tafteetu yoo kana nyaatte anillee hin nyaanne keekii si nyaanne jechuudha. Misaayyuu nyaanne keekii isheedha muraa waan dhugdus garuu baay'ee tokko galatooma waan isiniin toon jedhiniin darbine tokko baay'ee keessanii liishaanee akki hojii gargaarii anuu keekii si bitaa anuu chokkoleetii si ergaa gaafatee hojii si gargaaraa fayyootti hojiitti baay'atee dhaqii jettanii komantii baay'ee komantii ajaa'iba barreessaa turtan keessattuu ijoolleen biyya ormaa jirtan
jechuun hubannaa isin ilaalcha isin namaaf qabdanii dhugaa ijoollee tokko baay'ee namatti tola. Ijoollee baay'ee gaarii baay'ee isaanii ijoolleen tokko ilaalcha hin taane namaaf qabu. Gaafatti namatti dhiyaattu waa isaanii akka hin taanetti si fudhatu yookaan immoo si herregu. Amma koomintii ijoollee tokko ilaalaan ture. Lishaaniin maaliif fayyootti maalti jaarsa akka isheen barbaaddu fi maal jettan jaarsa nabee ani osoo jaarsa nagadamu mana kootti gala sallee afaan isaan qabadha garuu warra akkasiis yookaan hin qoosu ta'uus danda'a. Hin qoosu miti suma qofna garaa ta'uu isaan warra qoosanis ta'uu danda'a. Warra qoosan miti bara isaan waanuma keessa isaanii jiru haa isaanii lishaaniin hin agartu maaf masakti boo'uu barbaadde. Kanadha ani immoo mudannoo na mudatee bishaan harkaa buusee. Isheenis mudannoo qabdi kunoo kaakubichaan natti kolfanii jechuudha. Bishaanii nama hamma sana buustee jechuudha viidiyoo sana ilaaltaniittu nama hamma sana buusteetu dhumarratti eraga waan aarte bishaaniin kun nama salphisaa nuuna salphadhaa laa ta'e sodaachuu fayyaan sodaachuu namtee shabbabatteetti walitti qabatee turte lakkisa duubni isaa na rakkisa kana na rakkisnaa achi hidhe garuu asiin kanuma sakanaatti hidhameera waan ta'eef nama afaan warreebiin durma taa'eera naan hawwan ture mataanni kuni deemee mastaaxawaa kee jaf jedhe kana isheen gurguuftee bishaan buustu. Ani ndom durma taa'eera nan hawwa har'a garuu nan jira. Shaayii masiibu maaluu dhumoo shaayii dhumaa as keessa maaluu guddaa. Ani immoo biiraa naa fide biiraa dhugaa. Hororee kana waldaan jedhan kana waldaan. Kana waldaan namoota sila argitamni isaantu dhugaa oole lishaaree dhugan se'ina. Ani biiraa miti waama waan jedhu yoon beeku dhugaa rabbi. Spiraayitii moo faantaa kana sii wayyaree? Kana sii wayyara? Angaruu kana dhuga. Maal abbo? Haadha mucaa waan taateef. Nuttiin banu tokko eessa buustee ijoollee? Kunoo asirra. Na akkasii isiniin jennaa qophii keenya amalee akkuma itti fuufetti jira ganaallee galgala kana jechuudha. Jira ammoo goona jedhee jira. Ganaa ammoo goona jedheera. Amma sodaatee ishee. Namoota geggeessuu deeme amma hin sodaateefi lakkaa irsi firaniitiin sodaata. Fira malee? Egaa. Jiraanni hamma sana ga'u obboleessa qonnaa guuttaatti jedhee ta'a. Dooktar Milkeessan as turanii. Jim jedhe. Isaaniin sodaate. Viidiyoollee waraabennaan dubbachuu dide. Keekii murannaa keekii muruu dide gaaffii gaafannaa waaqayyo haa galatu jedhee wajjin. Kana gawaaqa. Edaa firaniitii baay'ee sodaatachuudha. Ani kan sitti gaaffii baay'ee gaafachuun barbaadee jira dhugaa. Aniyyuu jechuun akka gaafa mana obboleettii koo deemee sana hunda isaanii gaggaafadhe. Jechuun ijoollee sun Amaariffaan beekan ijaartanii malee hunduma isaaniiyyuu nan gaafadhe yaadde. Isaan sun immoo afaan Oromoon beekan. Keekii nyaata? Kunuunaa keekii fayyoonni wanni goote? Obbo Jiraan uffanni. Jira. Argite. Saati sodaate. Mudannoo kee otoo mudannoo koo kolfituu har'a sankaraa. Viidiyoo waraabaa irraa kottutti dabala miti atis dubbadhu. Shaamaa qabsiisuu raanfatte. Shaamaan kakuun qabsiisamne. Dada. Har'a anatu Viidiyoo waraabaa irra mana isaanii cufaa jiru karaarraa badeen ture. Beekaas gosamuun. Lak. Bishaan. Sila banuuf jala keenya ture. Kaza jiraan immoo waan kofalliyyuu dhabneerraa. Dabii kootu naan jechaa ture. Jira keessa seeni viidiyoo keessa. Jiraan kun namoota keessummoota keessee dhufeera. Innillee isinitti haasaa jechuudha amma tokko. Nagaa waaqayyo isin haa ta'u ijoollee qashi damma Akka ta'u amma silammoo dubbachuu ni deebi'a. Dhugaa kiyyaan sodaate silala. Sila sodaa jira, obboleessa jira. Turreetti baa'u. Sodaa biratti reebi kabajni jira, aadaan jira Oromoo keessa. Biddeenuu nyaadhu jedhe biddeen iddoo tokko nyaate sila. Akka ijoollee maal dubartii gaafa jedhamtu nyaata nyaachuu qaanaftu akkas qaanaa ture. Sodaadha maatii jira. Sirrii madha kabaji jira maatii fayyoof qabu. Maaliif sodaa fi maaloo miilatti kufuu kan jedhamu mammaaksa tokko jira. Kanaafiyyuu sodaa kabajuun gaariidha. Bara ammaa kana keessa namni sodaa isaa miti maatii masaa kabajee jiraatu iyyuu muraasa yoo jiraate iyyuu. Kanaaf haadha manaa isaarra darbee nama maatii ishee kabaju argachuun iyyuu
kennaa tokkodha. Dhugaa akka yaada. Kennaa adda. Olootiin xallaafira nishaanii jilbii kootu argitan gurraacha. Isaaf diim guyyaa tokko yommuu kadhattee hin beektu. Maatoo ishee mana dhaabde anaafis xuruudha bara. Fataa jedhee qabaa ishee bukkee. Silaamaan nufti dhugaa rabbi. Indoo abbaan manaa koo nama keessummaa jaallatudha. Akka waaqayyo dubbate waaqayyo mudbisaa famanamaadha. Kanaaf iyyuu hundi keessanuu nuftu. Abbaanii na jaallattanii ni nuftu mana kiyya jechuudha. Fataa godheen isin keessummeessee mana keessanitti galtu guyyaa barbaadanii isiniin jira. Namni keessummaa isaa kabajachuu qaba, hiriyaa isaas kabajuu qaba. Kanaafuu kun akkuma isiniin jedhee nishaaniin illee nan dhufa jetteetti akkuma isiniin jedhe kaleessa dhufteetti naa keessummeessaa turte namoota mataashis xureessiteetti. Isa kakuutu naamiidha sababa isiif jedhee dhufe waan ta'eef kanaafuu rakkoon qabu. Amala koo keessatti amala furtummaan qabu amma akkuma baay'oon agartu kana waan isin dhibu haasaatan nari fadhalee waan isin dhibu jechuudha. Bishaaniin akka nama biyya Arabaa hojjete miti akka nama qanii tokko Finfinnee dhufe miti amalli sodaattu biddeenya na sodaadha maala dhugi na sodaadha. Ugaa nan sodaadha nama baay'ee. Ugaa waaqa ijoolleen biyya Arabaatti dhufan karaa kanaallee sodaa hin qaban jechuudha. Wanti sodaatamuu qabu sodaatamuu qaba, wanti qaana'amuu qabu qaana'amuu qaba. Ani biyyumatti akkasuma nan sodaadha. Garuu ani dhugaa waldaa keessatti tajaajilaan ture amma garuu tajaajilatti deebi'een jira. Viidiyoo isaan da'uun asirraan isinii dabarsadhee yaadee ture. Ijoolleen naaf waraabnee kan dhiise jechuudha. Guma kwaayirii gaafa faarfattu waraabitee of waraabsisi seeraan. Ijoolleetu naan waraabne seeraan jechuudha. Kanaaf nan dhiise. Gara fuulduraatti garuu gaafa lamaanirraa gaafa faarfannu kwaayirii tokkoffaadha nuti. Torban lamaanii jechuudha. Gaafa sana garuu isinii waraabanii karaa fayyoo isinii dabarsaa. Ijoollee baay'een asirraan maaliin isinii dabarsuu barbaade beektu biyya ormaa keessa yeroo jiranii hin tajaajilu ollaaniidha miti reeffa. Baay'een isaanii jechuudha. Gaafa biyyatti galanii garuu waldaayyuu kan deeman muraasa. Kun maaliif barbaachisa? Yeroo biyya ormaa jirtan yoo ollaaniirra tajaajilaa turtan ishee haa ta'u garuu yeroo haalli isinii mijanne keessatti iyyuu shinti beetii keessatti jilgeenfattanii kadhachaa turtanii erga gara biyya keessaniitti galtanii immoo maaltu gara waaqayyoo mana waaqayyoo akkasiin nan isin godhe. Kanaaf iyyuu gara mana waaqayyootti dhiyaadhaa waaqayyoon tajaajilaa saba tajaajilaa maaliif isinuuf qopheessaa waan isin dubbattan immoo ana afaan keessan keessa kaayaa jedhee waan caafamee jiruufi akka yaada kootti mana waaqayyoo irraan fagaatinaa. Ijoolleen tokko tokko haalaan mana waaqayyoo irraa fagaattu. Gaafa mana waaqayyoo irraa fagaattan immoo wanta isin sammuutti qabattanii isin harkaa badaa deemu. Bara kana keessatti immoo waaqayyootti dhiyaachuudha malee jireenya biyya lafaa qofaa duukaa fiiguu miti akka yaada kootti jechuudha. Jireenyi namoota baay'ee diigamaa jira argaa jirra jechuudha. Hamma mataasaa waan an argee dhufe hin qaban jechuudha. Safaruma jiraadhutti fayyootti illee haaseentu. Sallee booda odeessite isheen. Kanaafuu mudannoo ajaa'ibaa kan isin amanneetu jira. Liivii irratti nu eegaa gara galgalaa jechuudha. Amma askiyaa baanee fataa zanaanaa jippaaziidhaan faarfannaa baranneetu seexanarraa dhukkee kaasna jechuudha. Ijji ishiin diimata naannoo kana yoo jiraatte jalqaban gaayitteetu iddoo safara biraa deemti. Deemuu daare. Haadhuun nu moola. Dhugaa jira laa. Fayyoo wajjin. Ishee habashaa silaamonuudhaan ze'ina. Biraan nunu anis toomaa ulfaadhaa hundi keessan waan dhaggeeffataniif baqiita Yesuus. Kuna laamallee kunis mudannoodha. Maqaa gooftaatti mucaan keekii ofitti garagalchite haa Yesuus. Innaan hunarri fadhe. Eebbisee koo baxabbaxi boo soorettiidha mucaan koo hundumaa nu baxabbaxi. Innaa waan akkasiiti. Mudannoo silaamoo mudannoo lamatu tura. Mudannicha liivii irratti nu eegaa sirriitti waan irraa baratanii waan ta'eef bye bye turtii gaarii. Nagaatti.